hordoftoota Oromiyaanis network akkam jirtu kuni qophii hubannaati. Sababa yookaan rakkina dhibeen koronaa kan COVID-19 uumerraa kan ka'e waldaan qorannoo Oromoo Studies Association OSA'n seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaatiif walgahii isaa kan waggaa kan giddugala waggaa alaalatti yookaan virtually beekamu kanaan karaa intarneetaatiin geggeeffachuudhaaf dirqamee baatii caamsaa darbe kana keessa geggeeffatee xumureeraa. Sababuma rakkina kanarraa kan ka'e sababa alaalatti waan godhamurraa kan ka'e walgahiin kun gara torban sadiirra faca'eetu geggeeffamee baatii caamsaa kana keessa. Walgahii akkasii yeroo jalqabaatiif geggeeffame kana irraa maaltu baratame laata? Rakkoo akkamii ture wanti mootarii kan duraarrayyuu mijataa ta'e maal inni kan maaltu irraa baratame gara fuulduraattis rakkoo kana fakkaatu yoo mul'ate kan irraa itti gargaaramuu danda'amu kan jedhuu fi qabxiilee kana wajjin wal qaqqabatan tokko kakkaafne mari'achuu fi hoogganoota dhaaba kanaa keessaa namoota lama qabannee yaadnee jirra. Tokko Dr. Beenyaa Dhugaasaati, pirezidaantii OSA kan yeroo ammaa. Lammaffaa Dr. Bantii Geetaahuun durataa boordii OSA kan yeroo ammaa. Kanaalee tarii Dr. Bantiin sagantaa keenya kanaaf haaraadha. Miidiyaalee Oromoo irratti illee haaraa miti. Haa ta'us xiqquma ishee wal yaadachiisuudhaa fi Dr. Bantiin hayyuu seenaati. Karaa kanaanis kitaabota amoonaa maxxansan lama qabu. Isin hunduu akkan waliin turtanu ogeessa teeknika keenyaa Nuuree Sabaa wajjin kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarraa. Isin lamaanuu hunda dura yeroo keessanii galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Gam tokkoonis immoo dirqama keessan ba'achuudhas. Garuu utuu gara maree keenya isa qabannee dhiyaanneetti hin darbinii waa'ee gabaasa Amnesty International tuttuqnee dabarruun barbaade gabaasa Amnestiin torban tokko dura haala Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru ilaalchisee baasee fi gabaasa immoo keessaa Itoophiyaa keessatti sadarkaa federaalaatii fi sadarkaa mootummoota naannoo isaa immoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Amaaraa keessatti waca guddaa uumee jiraa komee garaagaraa dhageessaa jiru. Dhaaba kanas wanta akka seenaa dhaabichaa keessatti mul'anne seenaa Amnestii keessatti jechaadha. Qeeqaa garaagaraa waanuma maqaa dhaabichi dhaga'een binne tokko tokkotti baasanii akka baay'aasdiidha gartuu tokko qofa irratti kan xiyyeeffatedha kan jiru gartuu tokko qofa kan yakkeedha kan jedhu kan kana fakkaatantu dubbatamaa jira ammayyuu hin qabbanoofne. Amma tokkos seenaa dhaaba kanaas ilaalcha keessa galchitanii dhaabni kun seenaa waggaa 60 olii kan qabudha. Haala dhaabni kun gabaasa kanatti qindeessu kana gasin caalaan beekuu irra caalaatti gabaasni dhaaba kanaa hojii qo'annooti, hojii riisarchiiti, hayyoota seeraa barnoota qofatu hin taane muuxannoo bara dheeraa qabanuun kan hojjetamudha malee waanuma callisanii gaafiif deebii namoota wajjin godhanu akka hin taane quba qabdeeta manaa kanumarraa ka'uudhaanii akkamitti ilaaltan isin jedhu. Dr. Bantiitiyyuu sagantaa hubannaa kanaaf keessummaadha isin jalqabnu gaggabaabsaatuma gama keessaniin akkatti ilaaltan. Galatoomii obbo Tasfaayee yeroo kana nu laattee yaada kanarratti dhimma kanarratti akka nu yaada keenya kenninu nu hafeeruu keetii fi akkuma jettee torban darbe guyyaa 10 darbe keessa Amnesty Internationaliin riippoortii gabaasa guddaa baaseera waa'ee Oromoo irratti waa'ee wanta biyya naannoo Oromootiin naannoo Amaaraa irratti ta'u irratti garuu hunduma hin baafne hunduma irratti wanta xiyyeeffate miti naannoo Oromoo keessa naannoo Gujii irratti duwwaa irratti xiyyeeffate naannoo Amaaraa keessa immoo gara Qimaanti irratti xiyyeeffate. Haa ta'uyyuu malee Amnesty Internationaliin bara dargiis bara wayyaanee bara yommuu Tigiroonni bitaa turan jechaadha. Bara sanas bara amma kanas gaanguun kanas baasuu isaatiin yeruma baasa ture takkaanuma mootummoonni Itoophiyaadha. Haa ta'uyyuu malee mootummaa Itoophiyaatu baasuu ture mootummoonni biyya lafaa yommutti Amnesty Internationaliin waa'ee rakkina saba isaanii irraa gahaa yommutti inni baasu kan fudhate hin jiran fudhatan takkaanuma fudhatanii ittiin of hin sirreessanii. Akkuma kana mootummaan Itoophiyaadhaas immoo hin fudhanne keessumaa mootummaan Amaaraatiin mootummaan naannoo Oromiyaadhaa wanti kun irratti xiyyeeffate hin fudhanne.
tokkoffaa of course komee qabu hin komatanii maaliif akka kana godhe jedhanii kan isaan barbaadan kan keessumaa mootummaa Itoophiyaa kan barbaadu noo dimookiraasiidhaati kun akkas gochaa jira jedhee akka maaliif nuuni gargaarsa kan nu ta'u gabaasa maaliif dabarsuu didee kan jedhudha riifoormii irra jirraa jijjiirama irra jirraa wanta akkasii akkan isaan sappoortii godhee baasu barbaadu garuu haalli lafarra jiru wanti isaan hojjechaa jiran immoo kompiliitilii wanta jijjiiramichaa wajjinis wal ilaalu miti wanta dimookiraasiidhaanis wajjinis wal ilaalu miti kanaaf egaa jarri lachuu komatanii yeroo jecha mootummaan Amaaraas mootummaan Oromiyaadhaas anumti mataan koo immoo nan komadha sababiin isaa wanta jiru hunduma isaa hin baafne wanti lafarra jiru inni baa Oromiyaa jiru inni keessumaa inni lixa Oromiyaadhaa jiru hin baane akka jirutti hin baane tuusa baasanii immoo kana caalmaa yoo kulkulfatu turan mootummaan naannoo Oromiyaadha. Naannoo lixa Oromiyaadha egaa isa kaan mana hidhaatti geessanii mana hidhaa mootummaan ijaaretti geessanii isa kaan immoo manuma isaa keessatti hidhamee jiran manuma ofii isaatii ijaarate keessatti hidhamee jira gadi ba'uu hin danda'u gabbayeennaan ol galuu hin danda'u. Midhaan maasii qotachuu hin danda'u yoo qotate immoo jalaa balleessuudha wanta akkasitti kan jiru kan isaan baasanii tokkoffaa naannoon Amaaraa kan inni komatee fi qimaantu irratti wanta isaan fokkasii godhaniif wanta qimaantu irra ga'eef qimaantu irratti wanta kan irraan ga'e immoo warra Amaaraatti irraan ga'e amma ethnic majority-dha warra qimaantotaa sana self rulii isaanii ofiin isaatiin obbochuu isaanii gaaffii isaanii dhiyeeffatanii jennaanii ukkaamsuu jedhanii wanta isaan irraan ga'anidha. Utuu wanta isaan saba naannoo isaanii keessa jiru hundumarra jirummatu baasan immoo isa kana caaluudha. Gumuziin nama 400 jaldeessatti hin jedhanii sababa isaan gurraachaniif garbatti hin jedhanii shaanqillaatti hin jedhanii maqaa biyya naannoo kana amma biyya inni jiru kana reesist jennu akka sanatti isaaniin laabelii godhanii maqaatti baasanii akka bosonuudha ajjeesan nama 400 guyyaa 2-3 gidduutti matu hojii isa faa hin baafne wanta isaan Oromoo irraan ga'an naannoo Oromiyaa zoonii biyya Amaaraa keessa jiru Axaayee irratti Kamisee irratti iddoo garaagaraa irratti wanta isaan irraan ga'an dhufanii nama gaditti dhiisanii nama fichiisa hin baafne utuu inni hundumtuu hin ba'eera ta'e keessumaa wanta guddaatu ba'a jecha qulqulluu akka isaatti qulqulfatan guddaa ta'achaadha. Isaaniin kan isaaniin akka wayyaa wayittuu bisuu godhanii hin dhossaniif iyyuudha jechuun hin danda'ama. Naannoo Oromiyaadhaa immoo haadha mucaa ishee ijoollee isheetiif abbaa manaa isheetii wajjin jirtu bukkeedha tusee aramaa ishee aramattu kan isaan ajjeesan kan afaa hin baanu waa meeqatu jira kan ba'uun isaarra ture haa ta'uyyuu maleessa waan mootummaan kun fakkaatu bifa mootummaa kana gaarii godhee biyya lafaattis calaqqisiisee mul'isa wanti isaan baasan kun. Warri Amnesty International of course yeroo hunda mootummaan akka sila dubbadhe mootummoonni hin barbaadanii garuu haa ta'u maleessa saboota warra cunqurfaman warra mootummaan kun hacuucee gadi qabee qusaa jiruu fi biyya lafaatti argisiiseera jechaadha rakkina isaan keessa jiran. Gaariidha waan dhugumatti akka Dr. Batiin jettani guutuyyuu miti rakkina Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru walii galatti kan tuqe kan kaase miti inni jedhu Oromoo walumaa gala Oromoo quuqamoo irraa kan naga'amudha warra aangoorra jiruun warra isaan deeggaruun irraa kan hafe Oromoo hundatu komee akkasii qaba. Ishee kanaaf akkanatti mul'atutti sababa lama jirti natti fakkaata. Tokko gabaasichi yeroodhaan kan limited ta'edha jechuun kan yeroo murtaa'e xiyyeeffatedha kanaa galutti kanatti fakkaatutti tarii waggaa tokkoof walakkaa jalqabaa bara mootummaa sammuu aangoorra jiru kana natti fakkaatu kan baatilee ja'an asaananuu kun 6 months plus kan ta'u ittiin dabalamne fakkaata. Sana caalaa garuu rakkoo guddaan waanuma Itoophiyaa keessatti bara dheeraadhaaf tarii bara dargii hunda dabalataa waliigala bara Ihaadigii sadarkaa addunyaatti rakkoo guddaa ta'e kan beekamu access to information
warra akka amnistimiti bakka buutota dhaabaa akka amnistimiti riippoortarootumti miidiyaalee kanumti biyya keessa jiranullee akka barbaadan bakka barbaadan itti bobba'anii waan argan akka argan itti dhiyeessuun rakkina baran dheeraati kiroonik kan ta'edha. Sanaan achitti kun argina baatii 3-4 fi konneeshiniin iyyuu naannolee Oromiyaa tokko tokkorraa keessaa gara dhiyaatiif gara kibbaa kanarraa citee akka ture kana fakkaata akkan quba qabutti amnistii Itoophiyaa keessatti walumaa galattuu ofiishaalii bakka bu'aa ramadatee iyyuu waan sossoonatti hin fakkaatu warra clandestinely ramadamanii assigned ta'anii clandestinely hojjetanudha yeroo dheeraadhaaf kanan beeku 93-94 irraa jalqabee yeroo sana bakka buutota ifatti sosso'aa turan tokko dinniinumaan biyya ari'atanii nama Maartin jedhamu tokko irratti jalqaba fakkaata kan qaqqabee sana booda ifatti akka isaan sosso'an eeyyamaniif iyyuu hin beeku anan quban qabu yoo quba qabdu ta'e yaadachiisuu dandeessu. Kanaaf natti fakkaata dhugaa dubbachuuf komeen kun akka jirutti ta'ee garuu sababuma humna isaatii ol ta'ee natti fakkaata kan jedhudha. Dr. Benyaaminetti immoo gama keetiin keessaa qeeqa gama mootummaatiin kaka'e kanatti nu xiyyeeffadhuuti. Ammamiyyuu reasonable fairyidha komeessaan dhiyeessan kun moo calliseetuma politikaalii waan kan ta'edha see jettus nu tuttuqiiti gama keetiin immoo waanti mul'ate. Galatoomii obbo Tasfaayee duraan durtee warri Amnesty International kun eenyu haa jedhu uummanni keenya kan hubatu barbaade. Dhaabni kun bara 1961tti dhaabbate. Yooni misteekii gochuu baate diktaatara tokkotu biyya Portugal keessatti dhalateeti namoota hedduu fixe maal goona jedhaniiti warri namoota lawyers nama warra seeraa nama Britain isaantu mootummaa Briteeniin loobii goonanii organized godhaniiti dhaaba kana dhaaban. Objectiveen biraan qaban. Fedhiin isaanii mirga dhala namaa akka tiksamu. Han sooressaas, han hiyyeessaas, han gurraachaas, kan adiis, kan politikaa kooministiis haa ta'u, kooministii ta'uu dhiisu dhimma isaanii miti. Hundeen isaanii mirga dhala namaa haa tiksamu kan jiru irraa dhalatani. Ergasiitii booddee waa'ee Itoophiyaa sana keessatti yeroo Haayile Sillaasee baasaa turani waa'ee mirga nama cabuu, yeroo Dargii baasaa turani mirga nama cabuu, yeroo Wayyaanees akkasuma ture ammas itti fufani. Otoo warra politikaadhaaf deemu otoo ta'anii yookiin yeroo warra Haayile Sillaaseen kaasan turanii warra feudal sistema sana amma supportii godhu fakkaatu ture otoo hin kaafne ta'ee warra sooshaalistiidha yookiin kooministii adii wal hojii warra fudhatoo ta'e warra Dargiin kaasan turanii warra confusionii keessa jiru warra TPLF isaan kaasan turan. Garuu isaan consistently mirga namaa wanta fokkasiin isaanii waan ta'eef wanti kun itti fufaa ture jechuu barbaadetaniin. Hundeen isaanii waa'ee mirga namaati. Hanni isaan kaasan hundumtu dhibbatti accurateidha. Hamma nuyi beeknutti. Akkuma obboleessi koo kaase, Dr. Bantiin kaase, guutuu miti kan jedhamu eeyyee guutuu miti. Guutuu ta'uu hin danda'u beekte waa'ee biyya Itoophiyaa sana keessatti kan ta'aa jiru waraqaa irratti barreessuu hin dandeessu. Hedduudha waan ta'eedha. Gara fuulduraatti jajjabeeffachuu wayyeeffachuun jira eeyyee hanafetu waan jirudha. Amma fakkeenyaaf akkuma Dr. Bantiin kaase beektee qeerraa buqqaanii ijoolleen beeloftee warri haadha abbaan qeerraa buqqaanii ijoolleen immoo dheebottee boolettee ishee dhumtee ishee lakkaa'ee hin jiran. Garuu innis mirga namaa cabsuu sana ture. Kanarraa kan ka'e kan isaan kaasan accurate, reasonable. Mootummaan sun immoo iyyuu, of course, mootummaan sun iyyuu dhoksachuu barbaadu beekte. Fuula isaanii culuqfatanii addunyaatti bahuu barbaadu. Nama ajjeesanii, nama reebanii, nama qeerraa buqqaasanii, dhuggummaa uummatatti addunyaatti mul'atanii warra dimokiraasii babal'isu, warra mirga namaa bal'isuuf jechuu wanta barbaadaniif kana dhiyyaa jiru. An biraa tokko jira beekte, han maalee fi akka isaan dhiyyan tokko sababa biraayyuu biyya sana keessatti beektee mirga namaa cabsuun institutionalized ta'eera, fudhatamaa ta'eera, fudhatama qaba beektee han kaleessas akkas ture, gaddas akkas ture, har'as akkasumatti deemaatu jira. Amma yoggaas bahanii amma falmanii maalaaf akka isaan falman yoggaa kaaftu ilaaltutti dhiyaatte
institutionalize ta'uu sana reassert si godhu. Amma fakkeenyaaf si kan kaasu barbaada. Televizyina isaaniitti ol bahanii televizyina public or private uummata Oromoo waaqeffata baa'ed amልኮ የባዕድ አምልኮ ተምልከ አማኞች ባዕድ foreign halaga godhanii kaa'u. Kuni maaf kana jettoo jette beekte institutionalized waan ta'eef gaaffii keessan galu beekte. Taabonni samiirraa lafa bu'eeti lafa kileemii godha. Inni kaan immoo lafa keessa olan bayee jedheeti lafa kileemii godha. Kuni gaaffii keessan galu beekte maaliif institutionalized ta'eera wanti kun fudhatama ta'eera beekte. Amma biraa tokko siifan kaasuu barbaada. Nama Oromoo tokko maqaa waaqayyootiin maqaa kee geeddarii tola isaarra maqaan biraatti geeddarii jedhanii kaasu. Inni kuni mirga namaa cabsu yookiin immoo indoctrinate dehumanize gochuu isaanii han argee dubbatu hin jiru. Mootummaan hin dubbatu, miidiyaan biyya sanaas hin dubbatu. Kuni eessaa dhufa? Dubbii sanatu institutionalize ta'eera. Sammuu isaanii keessatti uumameera, biqileera, guddateera. Waa'ee qimaantis kaasee beektee nama dinqisiisu. Muuxannoon warra qimaant waggaa 100 meeqa keessa darbanidha. Dhiyoo waggaa 100dha uummanni Oromoo keessa kan jiru. Muuxannoon warra qimaant keessa darbanirraa uummanni Oromoo kan irraa baratu nutti jirudha. Isaaniin balleessanii amma hafayaan tokko illee bayyaannachuudhaaf waggaa san tattaafatan irratti bobba'anii Amnesty International illee akkumatti waa'ee kanaaf huutu maal ajjeesu nutti jira, balleessu nutti jira. Practically sanyii duugaa gochuu nutti jira jedhanii waggaa isaan dhaadeffatan mul'ata. Kanaaf ragaa warri Amnesty International dhiyeessan kun ragaa guutuu yoo ta'u baate tattaanfiin isaanii yeroo hundumaa dinqisiifachuu nutti jira. Fedhiin biraan qaban mirga namaa tiksuudhaaf kanaafuu kabajaan qabaa fi jechuun barbaade tasfaa'e. Galatoomi waan akka komeetti ifatti isaan wal harkaa fuudhanii dhiyeessan tokko hangawoonni olaanoon wal harkaa fuudhanii dhiyeessan tokko fakkeenyaaf nama Aqaabee Gishuumii kan jedhaman tokko faanii warri public relations faan wal harkaa fuudhanii kan dubbatan keessaa tokko gabaasni kun gabaasa gamee tokko ta'e warra hidhate bosona jiru warra isaanii gaa mootummichi irra deddeebi'ee badii raawwatamaa jiru kanaafis maqaa balleessuuf itti didibachuudhaaf yaalii godhan keessaa jara kana waan isaan godhaa jiran kaafne kan jedhu asirratti ishee kana wantan kaasuu barbaadee fi akeekni gabaasa Amnesty jalqabumarraa kaasee bu'uurumaa kaasee maalinni akeekni gabaasa dhaaba akka Amnesty kan warra kaanis maalinni akeekni gabaasa isaanii sayidudha. Dhaaboliin akkasii kun dhaaboliin mirga dhala namoomaa yakkaan jiran mootummoota kana yakkuu miti gabaasni isaanii yakkuudhaaf kan ba'u miti rakkina jiru ifatti baasee attention isaanitti fidee sirreessaa yaa warra aangoorra jirtanu yaa warra humna heerri isinii kenne qabdanu yaa warra humna seerri isinii kenne qabdanu waan kana sirreessaadha malee himannaa miti. Kanaafuu humna egaa seeraa alaa jennu kan bosona hidhatee bosona jiru hundumtuu seera waan mataa isaatiin kan adeemudha malee heerriif seerri biyyaa kan hin beeknedha. Humna seeraaf heerri biyyaa hin beeknetti maal godhiidhaaf iyyuu silaa gabaasa akkasitti dhiyeessa. Yeroo kana kaasanu miidiyaaleen amma heddummataa dhufan kun tokkos miidiyaaleen Habashaa warri takafaa miidiyaa jedhuuni gartuun tokko jechuun warruma aangorra jiruutiyyuu bifa adda addaatiin kaffalee hojjechiisa kan jedhanu gama isaaniitiin komee kanaan wal qabsiisanii maali Afrikaa fa'aa keessatti Naajeeriyaatti warra bosona jirutti warra akka Boko Haram fa'aa keessa irratti dhiyeessaa ture miti Ugaandaa keessatti sanumayyuu Amnesty warra akka Amnesty rakkina akkasii kana kan isaan ifatti baasan mootummichuma yaadachiisuudha maaliif callifteedha kan akkasii ta'aa jira kan jedhuudha malee gartuu sanatiyyuu seeratti bulee heeratti bulee waan gochaa jiru irraa dhaabataadhaan miti akeeka akkasiirraa kan ka'eedha komeedhuma dhugaa dubbachuudhaaf karaa ala ta'eedha kan jedhu kaasuu barbaade nugaa fakkaata wanti kun wansaa bal'aas waan ta'eef otoo dubbannu Amnestiinis deebi'uutti kenneera qeeqaa
aangawoota mootummaa Itoophiyaa irraa dhaga'amaa jiru kanatti. Isuma amma Dr. Battiin jedhan kana Dr. Beenyaanis jette nuti gabaasuma sirriitti qoratamee dhiyaateedha kan dhiyeessine waan keessa deebinee ilaaluu hin qabnu gabaasa sirriidha kan jedhu tokko kennanii miidiyaaleen fakkeenyaaf akka BBC faan fuudhee dhiyeessaa ture miidiyaa hawaasaadhas deemaa jira. Kun kanumaan nu agaw gara walgahii osaa giddu galeessa waggaa baranaa kan dhufnaa Dr. Beenya pirezidaantii turte irra caalaas immoo sitiyyuu geggeessaa turetti fakkaata. Walumaa gala isaanii egaa akkamitti haala kana akka adeemu akka murteessitan illee itti nu dabaliiti maal fakkaata ture rakkoo akkamii ture wanti gaarii noo wanti irratti mul'ate kan jedhuun jalqabnee boodatti gara yaadaa kaka'ee fi qophii dhiyaatan kana kan uummanni argee dhaggeeffachuu hin dandeenye tarii kan walitti cuunfamee dhiyaachuu qabu yoo jiraatetti deebina. Dr. Beenya nuuf fudha. Galatoon Obbo Tasfaayee beektee yeroo kaani waggaatti allama walitti dhufna media conference ni jedhu kanatu amma ta'uunis ture. Isa maal ta'ee vaayirasii kanarraa corona 19 COVID-19 jedhamu sanarraa kan ka'e walitti dhufuu hin danda'amne. Erga walitti dhufuu hin danda'amne sagantaa keenya kana dhaabuun nutti hin jiru. Fala barbaadachuun nutti jira jennee itti yaadne. So kana gochuun maal gochuu dandeenya jennee softweerii addunyaa kana keessa jiru sarchii goone even softweerii adda addaa. Softweerii adda addaa teestii goone inni ammatti dhimma baane kun namoonni keenya bakka barbaadan ta'anii gaaffii gaafachuu danda'u. Biyya ta'anii barreessamaatiin gaaffii gaafachuu danda'u. Gaaffii gaafatan inni waraqaa sana immoo dhiyeessee deebii kennuu ni danda'a. Wanti kun gochuu akka danda'u argannu isarratti dhimma ba'uudhaaf murteeffanne. Achirratti maaltu ta'e seete sagantaan paanaliin suni guyyaa 3 deeme. Torbaan duraan turteeyyuu paanalii 4 qopheeffanneeti 4 gochuu hin dandeenye. 3 qofa goone maaliifi beektee teknooloojii kanatti wanta reefu wal baraa jirruudhaaf xiqqoo sa'aatii nu jalaatii ture. Namoonni warra dhiyeessan kun beektee biyya adda addaa irraa walitti dhufanii biyya adda addaa irraa wanta walitti dhufanii fi yeroon isaanii wal jalaa dhahaa ture. Kanarraa kan ka'e paanalii 4 qopheeffannee 3 gaggeeffanne. Akka uummanni keenya baay'een beeku gaaffii duraan turte waa'ee warra amantii ture beektee achirraa kan barre tokko amantoonni Oromoo biyya Oromoo keessa jiran amantiin waaqeffannaa, amantiin kiristaanaa, amantiin islaamaa hundeen isaanii tokko ta'uu isaanii barre beektaa. Hundeen isaanii tokko yoo yaaddee ilaalte sadan isaanii hoolaa qalanii araara baafannaa han jiru sana kaasu hundee qabaachuu hundeen isaanii tokko ta'uu isaanii irraa ta'e agarsiisa. Kana barre lammaffaa maal barre paanaalii duraan turte sanarraa guyyaa duraan turte jechuukooti. Beektee warri nama ajjeechaa irratti nama reebbii irratti bobba'an mirga namaa cabsuu irratti warri bobba'an yeroo dargii jechuu barbaadetaniini yeroo dargii namni keessumaatii naannoo dhiyaatti kaaba irratti yeroo Somaalee fi Itoophiyaa wal loluu sana uummata Oromoo waanuma Oromoo ta'eedhaaf warra ajjeesaa turan. Warri nama ajjeesaa turan kun seeraaf hin dhiyaanne. Seeraaf dhiyaachuun beektee irraa barachuudha namaa ta'a ture. Seera irraa kanarra wanta hin baranneef har'ama maal godhachaa jiru naannoo Dirree Dawaa kana keessatti warri of ijaaree uummata Oromoo irratti bobba'aa jiru ijoollee isaanii ta'uu isaanii barre beektaa. Maal jechuudha mirga dhala namaa bar tokko ta'ee yoo dogoggorri sun akka corrected yookaan immoo akka wayyaa'u akka wanti kun hin taane yoo gochuu baatte ammas akka ture dhufuusaa irratti barre beektaa kan sirraa booddee. Gaafas paanalii tokko irraa achirratti baranne tokko keessa biyya addunyaa kana keessatti beektee warri falmii bosona seenanii falmatanii gosa lamatu jira hin jedhamu. Tokko warruma qabeenya isaanii guddifachuudhaaf diraagii gurguruudhaaf warqii saamuudhaaf yookiin immoo meetii saamuudhaaf warra godhantu jiru. Inni tokko immoo fedhii
walqixxummaa fiduudhaaf jira han jedhamu ta'uu intalame. Kanarraa kan ka'e warri biyya keenya keessaati falmataa jirani warra warqiidhaaf akka meetiidhaaf yookiin immoo diraagiidhaaf horii tuulachuudhaaf horii kuufachuudhaaf falmatu ta'uu taane mirga namaa cabeetu jira isa fedhachuudhaaf isa deeffachuudhaaf falmatanii hin jirtu kutu warreen. So egaa kana keessatti beektee uummanni keenya achi keessaan barate hedduu qaba. Isaati booddee immoo paanaliin torban dhuftummoo waan ta'e actually paanalii sanarratti Dr. Bantiinis paanaliin dhiyeessi qaba. Atilleen dhiyeessii qabda. So isaaf amma Dr. Bantiin waa'ee sanatti adeemu paanalii gaafa guyyaa sadaffaa irratti maal akka fakkaatu booddeen darbii deebi'aa botus waa'ee. Dr. Banti speaker ke gari qajeelfatteeta. Dhageenye haaruma gaafuma Dr. Beenyaadhaaf dhiyeesse sababuma walga'iin kun haala kanaaf gaggeeffamu murtaa irraa kaasuudhaan maaltu irraa baratame hanqina akkamii qaba ture kan jedhu kana gabaabaadhumatti keessaa'uu qophii gaafa darabee keetii asirratti hirmaatte irraa ka'uudhaan meemee warra kaanis gaafa na buuteetta. Hanqina akkamii qabaa kan jedhu dhugaadhumaaf kun inni kun nuuf isa jalqabaati. Ani akkuma kana ta'u jedhee yaadeen turre garuu tattaaffii Dr. Beenyaatiin dhugaadhumaan akka gaariitti jalqabame akka gaariitti dhumeera. Yeroo tokko teeknikaal rakkinni jiraate iyyuu baay'ee maayineriidhaan maleessaa wantichi gaarii mata'ee jalqabee gaarii mata'ee dhume jedhee yaada. Wanti guddaan kanarraa kan nuyi barre idduma haallee ga'e akkuma anaaloojii isaatti maayii ba'uu kootiif dhiifama naa godha akkuma dhukkuba kanaa idduma haallee ga'e konferensiin sun. Living room namaa sin ga'e bedroom yoo barbaade inni rafee siree isaa keessa ciisee dhaggeeffachuu participate gochuu danda'a. Inni kaan living room isaa inni kaan immoo karaa marra deemee silkii isaa idduma haallee ga'e jechaadha. Dur hoolii tokko duwwaattitu biyya tokko keessa duwwaatti magaalaa tokko keessa duwwaatti sassaabamneetu achitti wal arginee hammi dhiyeessinuu fi hammi dhaquu danda'u duwwaan wal argina turre. Inni kun wanta guddaa barre kanarraa kaanee muuxannoo kanarraa kaanee gara fuulduraatti baay'ee wayyeessuu hin dandeenya kana caalmaatti gaggeessuu akka dandeenyu kana barreerra. Yommuu wanta darbirraa yommuu dhugaadhuma isa waan guddaa barre wanti poointiin garaagaraa tooppikiin garaagaraa gurguddaa kan ta'an yeroo ammaatti kan baay'ee ariifachiisaa kan ta'an burning issues kan wanti jedhamu baay'een dhiyaataniiru. Human rights gaarummaa waaqasaadhaa dhugaa mataa dubbachuudhaaf baay'isee galata guddaa qabaa yeroo hundaa. Waa'ee poolitikaa irratti wanti Dr. Asaffaan waan gaarii dhiyeessee isteetii amma jiru kana maal akka inni ta'e neesharii isaa amala isaa bifa akkamitti akka ta'e isa warra garbiraarraa warra duriirraa karaan akkamittiin akkan wal fakkaatuu fi akkan waliin fakkaanne keessumaa immoo niyoo nafxanyaa gaafa rejiimiidha kan uumamaa jiru maqaa jijjiiramaatiin sirna nafxanyaa durii kan deebisaa jirudha jedhee waan guddaa nu barsiisee nus immoo paaneliin kan kootis immoo baay'een isaa pilaaningiidhaa fi arban ishuu irratti ishuu magaala ilaaluu irratti dizaachoo teessoo fi kan dhiyeesse arban pilaaningiin poolitikaanii akkamittiin arban pilaaningii poolisiisaa akkanittiin impaaktii godhu effektiin irra qabu. Warri akka isaan rejiimiidhaan warra biyya bulchuu wajjin warri poolis sosaayitii wajjin walitti hidhamee jiru. Warri pilaanersiin warra wanta warri biyya bulchu sun itti kennan akka isaan pilaanii godhanii yeroo tokko immoo poolitikaal intarestii isaanii akka isaan itti dabalanii pilaanii godhanii achirratti waa dhiyeessuu yaadee isas immoo yeroo hin arganne maleessa akkamittiin keessumaa pilaaningii finfinneetti akka inni rileetidii ta'e jalqabumaa kaase yommuu saba Oromoo irraa kaasanii kaase
mootummaanii fi urban planningiin planningiin Finfinneedha kan related ta'e. Every planningiin yerootti kan ta'e Finfinnee irratti Oromoo puushii godha Oromoo dhiibbaan Oromoo irratti qaba. Inni jalqabaa lafa masaraa isaa sanarraa dhiibeetu naannoo Oromoo naannoo sana jiran kaasee inni taasummoo asumaatti dhiibee inni taasummoo asumaatti dhiibee inni jiru kun immoo haaduma isaa'u dhiibuu duwwaatu hin ta'in completely culturalist socialist kan nu balleessu ta'ee argame achirratti immoo gidaachoo teessoodha gaarii godhee dhiyeesseera. Dhugaa mataa dubbachuudha Dr. Beenyaan Faanis waa guddaa dhiyeessanii waa meeqa dhiyaate waa baay'ee irraa barree participate namnis immoo baay'ee follow up gochaa ture gaaffis akka Dr. Beenyaan dubbate akka inni stream ta'e akka namni gaaffii gaafatu kan commentii godhu wanta ta'ee fi inuma ilaalla ture anarfansaa participate godhe torban anarfansaa participate godheera. Waa guddaatu dhiyaate waa guddaa barree jechaadha magaaniin Dr. Beenyaan Faanii isaanti kan wanta kana geggeessu kan wanta kana execute godhu impact isaa effect isaa analyze godhanii isa dhufutti immoo caalmaatti akka wayyaa'ee qophaa'u nan abdadhaa jedhetan. Dr. Beenyaa eegama keetiin immoo gara warra amma gara torbee lamaffaatti dhufame akkaataa ishee torbee sadaffaa kontentii samaraali nu godhiiti waan gabaasumatti dabaltuu qabaatte wajjin nu jedhi. Torbee sadaffaa waa'ee miidiyaa ture tokko kan ka'e keessaa miidiyaa meeqtaa meeshaa guddaadha miidiyaan. Miidiyaan tokko si ijaaruuf si ta'a tokko immoo si diiguuf si ta'a. Miidiyaan biyya Itoophiyaa sana keessa Oromoo diiguudhaaf immoo qondaa'e fakkaata akka ragaa nuu dhiyaateetti. Oromoo diiguudhaaf Oromoo balleessuudhaaf Oromoon yoo reebames reebbii sana tuffachuudhaaf xiqqeessuudhaaf qondaa'e fakkaata. Kanarraa kan ka'e miidiyaan Itoophiyaa suni hundumaan odeessu waa'ee rakkina Oromoo irratti kan ga'e otoo hin taane rakkinni sun xiqqaadha jedhee xiqqeessuudhaaf wanta taafamtu mul'ata. Achi keessatti maal ta'e tokko indoctrination sammuu miicanii uummanni Oromoos rakkina akka godheen fudhanne. Rakkataadhuma rakkata kan godheen fudhanne. Inni miidhu sunis immoo miidhaan suni gahaa miti yommuu dabalaa hin jiru fakkaatu sanatti ragaa nuuf dha'e beektaa. Ambiraa tokko waa'ee seera biyya sanaa waa'ee jibba irratti seera jibbaa dhorkuudhaaf kan ba'e keessatti han tokko kan barame tokko keessa beektee maqaa amantiitiin ammallee jibba dhaadheessuun hayyamamaa ta'uu isaa hoggaan boru I was so shocked. Maqaa amantiitiin jibba uummata Oromoo irratti yoo dhaadheessan ammallee hayyamamaadha ta'uu isaa barame. Kuni maal jechuudha beektee dehumanize namummaarraa fudhachuun hin danda'ama ammas godhaa jechuudha beekte. Institution biyya sanaa suni reformedii ta'uu akka dadhabee bakkuma waggaa dhibbaa meeqaa duraan turte sanatti akka hidhamee jiru isaatti nutti agarsiise. Isaati booddee maaltu dhufe balaan kun rakkinni kun hedduudha. Kanarraa kan ka'e han gochuu dandeenyu han ofirraa tikfachuu kan dandeenyu akka nama tokkotti gochuu hin dandeenyu. Kanaafuu maaltu ta'e institutional building uummanni keenya of ijaaru of qindeessu institution isa diigame of deebisee dhaabbachuun barbaachisaadha kan barbaachisaadha hin jedhu sanatti dhufe institutional building amma fakkeenyaaf waa'ee gaafa arfaffaa kan ka'e tokko keessa erga uummata Oromoo irratti mirga Oromoo cabsuun kun jaarraa tokko oliif erga deemeeti. Minirikkush kana gochaa ture, Haile Sillaaseen kana gochaa ture, Dargiin kana gochaa ture, Wayyaaneen kana gochaa ture. Har'as Dr. Abiyyiin mootummaan Dr. Abiyyiin gaggeeffamu uummata Oromoo kana mirga Oromoo kana cabsu kanatti erguma itti fufeeti. Mirga Oromoo cabsuun kun institutionalized erga ta'eeti. Oromoon han ittisa isaa guddifachuun ittisa ijaarrachuun barbaachisaadha mirgadha kan jedhu. It's fascinating enough. Maaliifi yoo jettee kaaftee wanti kun itti fufeera. Han itti fufee kana dhaabadhaa yoo jedhamu hin dhaaban yoo ta'e
amnistiin akkuma kaafne kan amnistiin internaashinaal dogoggortanii tokko jedhan hin dogoggorre yoo jedhu ta'e uummanni Oromoo ofiisaa ofittisuu danda'u sanarratti bobba'uun itti jiru kan jedhu irratti ka'e. Kan biraa tokko kan ka'e keessaati waa'ee COVID keessatti kaafne. COVID kun beekte vaayirasiidha. Vaayirasiin kun ofii ishee sammuu qabaattee han barbaadde kana tuqxee kan gargaara han barbaadde dhiiftuu hin jedhu kana man qabu. Garuu beektee mootummaan sun haala mijjeessaa jira. Haala mijjeessaa kan jiru maal jechuudha. Tokko uummanni keenya har'ayyuu qeerraa buqqaa jira. Qeerraa buqqaa jira jechuun bakka tokkorraa bakka tokkotti waggaa deemtu saaxila of baasii jechuudha ta'a. Yookiin inni tokko dhukkuba kana fudhatee bakka biraa geesse isa uummata isa kaan saaxila baasa. Yookiin immoo innumti baqatu sun iyyuu bakka vaayirasiin kun hin geenyerraa bakka vaayirasiin kun gahee ruubata dhaqeeti balaatti of keessaa jira. Hambiraa tokko immoo mana hidhaatu babal'ataa jira. Mana hidhaa sana keessatti beektee roomii tokko keessatti namoota hedduutu qabamee taa'aa jira. Inni kun balaa guddaan biraa qaba. Kanarraa kan ka'e uummata keenya ammas dabalee saaxilaa jira. Jalqabumarraa immoo kan ka'e kan jiru uummanni keenya hiyyummaa keessa jira. Bishaan qulqulluu argachuu hin danda'u. Mana jireenya wayyaa qabaachuu hin danda'u. Hiyyummarraa kan ka'e kun hundumtuu saaxila baasa uummata keenya kan jedhu irratti haasofne. Kanaafuu kan biraa tokko kan ka'e keessaati beektee dhukkubni kun vaayirasiin kun risoorsii biyya faranjiin qabdu dhaabuu hin dandeenye. Dhaabuu hin dandeenye gonkumaa. Biyya Itoophiyaa sana keessatti immoo dubbiin kun ulfaataadha. Uummanni keenya nu gargaaraa wajjin hojjennee fala barbaadachuu sanatti itti bobbaana jechuudha. Akkamitti maaltu bobba'anii? Sobanii deebi'a. Sobanii qoricha argannee han jedhu sana fa'a irratti dhaadessamaa ture. Qoricha otoo hin argatiin qoricha arganne jechuun nama deessisuudha ta'a beekte. Namoonni falli nuuf argameera. Kanaafuu amma cinqamuu nutti hin jiru. Akkuma duratti keenyatti jiraanna jechuu sana irratti bobba'an. Isaan garuu akkuma duraan turte yeroo kan yoo jedhan beekte sobanii guyyaa tokko buluudhaaf ajandaa turattumaanuu mootummaan Itoophiyaa sun qabu. Isa irraa kan ka'e uummata sobuun dhufe. Uummata sobuun sun immoo uummanni akka sehatee dhukkuba kanatti akka saaxilu ta'eera. Kuni balaa guddaadha han jedhu barranne. Uummanni keenya egaa kana keessatti maal gochuun itti jirus qabxiilee tokko tokko akka yaa'eera sagantoota keessatti jechuun barbaadeen tasfaa'e. Gaariidha. Dr. Beenyaan jecha institutionalize kanarra deddeebi'ee kaastee kunis haalli dhiibbaa mirga dhala namoomaa mootummoota walduraa duuba biyyatti bulchan jalatti inni bara tokko jalatti sirrachuunii fi corrective ta'uunsaa qulqullaa'uunsaa hafeetiyyuu institutionalized waan ta'aa dhufee fi dhaloota irraa dhalootatti darbee fakkeenyaaf haala Dirreedawaa akka fakkeenyaatti kaafteettaa isuma abbootiin isaanii gochaa turan gochuu itti fufuu isaanii kanatti gabaasa amnistii ammaa kana wajjinii fi qeeqaa aangawoonni mootummaa dhiyeessaa jiran kana wajjinii walitti hidhata jara keenya maal inni akeekni gabaasa jaarmolii akkasii sila badii raawwatamaa ture akka dhaabbatuu fi akka sirratu akka jala keeggatti gaafatamu kan jiru akka irraa baratuudhaaf aangawoonni mootummaa ammaa kun garuu akkuma gabaasichas bahee qeeqatti gattaa'uun isaanii hamma tokko nama naasisaa abdii nama kutachisa kan jechisiisuudha. Badiin kun jiraachuu amananii fudhatanii sirreessuuf qophii ta'uu isaanii agarsiisuun otoo irraa eegamuu diddaadha irra caalaatti kan agarsiisan nuti hin gooneedha jechi isaanii qeeqni isaanii nuti hin gooneedha yoo gooneessi kan biraa wajjin waan akka jedhu kun xiqqoo ishee abdii nama kutachiisa tarii haalli kun sirrachuuf hin jiru kan jedhu kana himaa jira mootummaan kun isa jedhuudha ishee kan tuqu barbaade sila sun tuqin dabarree Dr. Banti mee walumaa galattoore akeekni yookaan gooliin yookaan objectivesiin osaanii walgahii giddu galeessa waggaa kanaaf lafa keewwatee ture
hagam fiixaan bahee moo dhibba moo harka 75 kan jettuun amma tokko akka waan itti lafa nuu kaayiti gara xumuraas Dr. Beenyaan immoo waa'ee walga'iisa kan waggaa sattaanuu kanarratti waan lafa keewwatan nuti akka xumuran barbaada. Galatoomi Butaswaa gaaffii kanallee dhaqaalma kan deebisuu danda'u Dr. Beenyaadha. Isa kan executive garuu akkuma sila dubbadhe dhugaaruma isaa dubbachuu ani akka hamma kana ta'a jedhee yaadee hin turren. Inni dabarsinu fa'aa inni waanuma baranaaf kaanselii goona fa'aa kan jedhu mataa koo keessa ture garuu Dr. Beenyaani dhugaaruma isaa dubbachuudhaaf tattaaffii guddaa godhee guyyaa afuriif organizii torban afuriif organizii godhee akkuma sila dubbadhe karaa koo yoo ta'e akka ilaalutti yoo ta'e baay'ee successfulidha fiixaan baheera jedhee ta'ee yaada. Abbuma allee ga'e akkuma sila dubbadde abbuma allee ga'e sakaan mana ciisicha isaa keessatti sakaan mana nyaataa isaa keessatti sakaan karaadhaatti inni kaan makiinaa isaa keessatti abbuma hallee wanta ammoo jiru wanta ga'ee fi successfully ta'eera jedhee dubbadha. Lammaffaa immoo karaa inni fiixaan baheera kan jedhee dubbadhu ishuun ka'an mata dureen kan dhiyaatan hundumti isaanii diteelii isaaniis ta'e pirezenteeshinii irratti ta'ee naani wantuma yeroo amma ilaaluudha wantuma yeroo amma ilaaluu akkuma inni dubbate COVID-19 neecharii mootummaa kanaa akkanitti Oromootti wanta ta'aa jiru miidiyaas dubbattanis wantumti garaa waa'ee amantii inni dubbates hundumti isaa wanta amma mijata keessa jirru waan ta'eef rakkina amma jiru adreesii godheera. Rakkina amma jiru adreesii godheera. Kanaaf ani dhugaa mataa dubbachuudhaaf karaa koo yoo ta'e harka 80 gaarii akka gaariitti xumurameera jira. Pointiitiin dubbatte silaattan deebi'ee dhufa ifa manaa godhi waa'ee Dr. Beenyaa institutionalized jedhee waa'ee amnestiin riippoortii isaa baasuu kanaa ishuun irratti baase rakkinni guddaan kan jiru namoonni jijjiirama kana geggeessina warra kan jedhamanii namoota haaraa ta'uu dhiisuu isaaniiti kan rakkina guddaa fide. Jarri kun mootummaa isa Oromoo mana hidhaatti galee isa kaan kolaasee isa kaan harkarraa kutee isa kaan miilarraa kutee isa kaan achi keessatti ajjeese warruma isa hojjechaa turetu amma jijjiirama hojjenna jedhanii wanta itti darbaniif. Yommuu sochiin Oromoo ture sana immoo jarri kun ijoolleen qubatti qabdee gara booddeetti deebisaniitu amma gaafa dubbiin tasgabbaa'eera jedhanii achas isaanumatu kan mootummaarra jiru wanta isaanuma ta'eefitu ofii isaanii difendii of godhu. Yoo jijjiiramni gaaffiin Oromoodhaa waliin gaaffiin saboota cunqurfamee sun yoo iddoo ga'ee isaantu wanta gaafatamuu fi isa dafanii warra isaan gaafatan balleessuudhaaf akka kana haashiitti ta'anii Oromoo rukutaa jiru. By definition yoo ilaalle wayyaanee masee waggaa 27 Oromoo rakkisaa turte difendii gochaa jiru jarri kun. Akka isaan illee akka seeratti dhiyeessan hin jiru. Sababiin isaa gidduu ta'anii shiildii gochaa jiru jarri kun. Nah kanafi ini Dr. Beenyaan jedhee institutions of operation institution nama cunqursan sun inni bara wayyaanee dhaabbate sun hincituu wanta jiruu fi ammas isumatu Oromoo deebisee cunqursaa jira. Hamma institution sun qaxxiyaa dubbatu completely amma destroyed ta'e badee haaraadhaan intini ta'utti haaraadhaan bakka bu'utti rakkinni Oromoodhaa itti fufaa. Jarri kuni jijjiirama sana fiduu hin danda'anii institution isaas balleessuu hin danda'anii jechuudhaaf. Ifa guddaa. Tarii waan gaarii waan gaggaarii haala gaggaarii konfiraansii kana virtually geggeeffachuu irratti argaa mul'ate keessaa tokko konviinensii isaan tanitti hunduu bakka jiru taa'ee yeroo fedhetti akka fedhe dhaggeeffachuu jedhu kan biraatu kanatti mul'ate immoo waan anaa wajjin personaalii waan yeroo hunda natti waan jedhu walgahii isaa hirmaachuun barbaada yeroo hunda irratti argamuun barbaada qaamaanii
garuu haala fageenyarraa kan ka'e hojiin hin jira, eeyyama fudhachuu gaafachuu, maatiin hin jirti, ijoolleen jirti. Kanarraa kan ka'e yeroon hirmaachuu dadhabu baay'inatti dhaga'ama. Tarii karaa kanaanis hundumtuu biyya isaatu karaan adeemni sanaaf osoo hin dhama'inii bakka jiru taayyuu hirmaachuun waan fooyya'aa mul'atu tokko ta'uu danda'a. Kanumarraa ka'e immoo isaan tarii waan kana itti barsiifachuu danda'a laata, itti fufeeyyuu gaggeessuu danda'a laata kan jedhu jira. Dooktar Beenyaa waan akeeka walga'iisa giddu galeessa waggaa kanarratti waan dabaltuu qabaatte jedhiitii kan walga'iisa taanuus immoo maal akka lafa keewwattanii jirtan nu himiiti nu xumuri kanumaan. Speakerri kee miyuutii irra jira. Okay, galatooma obbo Tasfaayee gaaffii Dr. Bantiif kaaftanii amma tokkosii deebisuu irratti jalqaba. Sagantaan keessan dhibbatti fiixaan si baheeraan jedhu aan akkasiin jiru dhibbatti fiixaan baheeraan. Garuu wanta baay'ee baranne yoo hordoftee ta'uu taate gaafa duraan turteerraa gaafa lammaffaa baranneerra. Gaafa lammaffaarraa gaafa sadaffaa baranneerra. Gaafa arfaffaa tokko immoo beektee hin baranne miti otoo beeknuuti garuu human resource namoota maneejinuu godhu sanarraa kan ta'e hamma ta'e rakkina nu mudateera. Hin barannee miti beekna ture. Kanaafuu wanta baay'ee irraatii baranne. Akkuma tuu kaafte cost effective namoonni walitti dhufuudhaaf transportationii birrii doolaraa kuma meeqa kaffallee walitti dhufuurra amma mana keenya taa'amee hojjechuun nan danda'amaan jiru argaa baane. Lammaffaa time effective yeroo kaan beekte walitti dhufuudhaaf torbaan tokko guyyaa 3-4 sitti bitu amma manuma kee teessee hordofuu dandeessa. Kun waan tokkodha. Hambiraan duratti beektee yoggaa audiyensiin keeyyuu nama 200 yookiin nama 150 waan akkasii ta'a. Amma yeroo ammaa kana namoota 130 oltu attendii godhanii kan 130,000 namoonni yookiin online irratti meseejii darbe sanaan dhaggeeffatan. Kun nama hedduudha. Achirraa kan ka'e amma osa websaayitii fi osa Facebook dhaqanii uummanni waa'ee osaa fi Facebook irratti like warri godhanii torbaan tokko keessatti 500 dabale. Okay? So maal jechuudha namoota hedduutu osaa Facebook social media irratti hordofuuf ka'eera jechuudha. Nama amma kanatu reachii isaan bira geenye yaadaan. Namoota amma kanatu waraqaalee dhiyaate kana dhaggeeffateera jechuudha. Kuni waan guddaadha waan isaa. Achi kaasee gara fuulduraattis yaanni kun itti fufuun itti jira hin jiru qabna itti fufa. Garuu isa duratti fiizikaalii walitti dhufnu sanas immoo innis immoo bu'aa qabus immoo qaba. Akkam goonee lachuu wal qabsiifnee deemnaan gaaffii biraati. Malee inni suni walitti dhufuun suni itti fufuun itti jira. Garuu inni ammas immoo onlaayinii diskashiniin suni jajjabeessinee itti fufuuf ka'a. Akkas jedhee gara annual conferenceedhaaf qophaa'aa jirra. Annual conferenceen akkuma yeroo addaa kaase beektii yoggoon pirezidaantummaa OSAadhaaf yoggaan raanii gochaa ture maalan jedhee anani waadaa galee anan irratti qabxii na filadhaa kampeenii godhee Oromoo institutionii jajjabeessinaa isa jedhu sanarratti nan hojjedhaan jedhu taniin sagantaan koo ture. Kanarraa kan ka'e ammas immoo revitalizing Oromo institutions. Revitalizing jechuun deebisanii ijaaruu, deebisanii dargaggoomsuu institutionota Oromoo eenyu fa'i? Gadaa, Siiqqee, Qaalluu. Achi keessa ogummaan Oromoo achi keessa jira. Safuun Oromoo achi keessa jira. Beekumsi Oromoo achi keessa jira. Isaan kana keessa immoo humnatu jira.
Kanaaf instituushinoota kana jajjabeessinee as baasuun uummanni Oromoo akka ititu, uummanni Oromoo humna ta'ee akka ba'u, uummanni Oromoo halagaan isarratti bobba'aa jiru kana dhaabadhu jedhee dhaabsisuu waan danda'u instituushinoota kana yoo jajjabeeffanne han jedhurraa kan ka'ee fi yeroo gabaabaa keessatti har'a warri OSA executive meeting qabna. Isarratti yoo finalize yoo ta'e waan proposal suni boruuf ibsaan keessaati addunyaatti ni rama. Uummanni keenya bakka jiruuti OSA website yaa ilaalu OSA Facebook irrattis team of the conference maal akka inni ta'e haa hubadhaa dubbasaa. Isarraati kan ka'e namoonni qooda fudhachuu barbaadan qooda fudhadhaa. Waraqaa dhiyeessuudhaan irras ta'uu ta'e yeroo darbee tokko fakkeenyaaf miidiyaa irratti namoota biyyaa waamuudhaaf hin dhiifne beektee teknooloojii biyya sana hin jirurraa kan ka'e hin jenneeti. Amma garuu hanni ayyuunni yaadaa jirru yogguu sagantaa sana yeroo sanarratti waraqaa sana keessa dhiyeessaa yoo jenne teknooloojiin biyya sana keessatti waan dhibuuf sa'aatii sanarratti dura dabarsanii viidiyootti rikoordii godhanii namoonni nu dhiyeessuu jiraatanii fi namoonni warra biyyaayyuu akka isaan qooda qabatan gochuudhaaf fedhii qabna ammaa yeroo ammaa kana. Isa darbe garuu ani warra biyya keessaa waamne kan qooda fudhatan hin goone teknooloojiin biyya sanaan amansiisa waan hin taaneef. Amma garuu akkasitti ni yaadaa jirra warri biyya keessa jirtan qooda fudhadha. Instituushinii Oromoo kana akkamittiin gadaa jajjabeessina, akkamittiin siiqqee jajjabeessina, akkamittiin qaaluu jajjabeessina, akkamiin isaan duratti wajjin hojjetaa turan. Halagaan instituushinii kanarratti bobba'uunsa dhiibbaa maal fide uummata keenya irratti. Waan akkasii kana xiinxaluun barbaachisaadha an jedhu irratti bobba'aa jirra. So waraqaan yookiin immoo yoo paper for call an jedhu kun dhiyoo kana keessaa hin ba'a. So kanarra jirra. Amma guyyaan konfiraansii keenya yoom ta'a akkuma ammayyuu jenne online ta'uuf ka'aa jira. Most likely July keessa ta'a. Guyyaa kamii jalqabne guyyaa oomitti fidnaa ammoo naatti murteessine dhiyoo kana keessatti murteessine addunyaan ani barsiifnaa jechuun barbaadetan. Gaariidha egaa bu'aan jaarmulee akka OSA maal isa jedhu akkuma gabaasa ministeerraa subanne irra caalaa warra diinaatu dubbata. Oromooyyuu miti Oromoonis tarii haala warri diinaa OSAatti ilaalan irraa ka'uudhaan bu'aan OSA maal akka ta'e hubachuun danda'a. Maaliif jaarmolii isaan akka jaarmaa diinaatti dhiyeessanu keessaa Oromummaa Oromoo cimsuu seenaa isaa deebisee haaromsuu aadaa isaa kanarratti isaantu nu caalaa dubbata. Achirraa kaanee nuti keessa deebinee ilaaluu dandeenya. Egaa isiniin walga'ii aanuu fi Waaqayyoo isin gargaaru nuunis immoo ittiin nu haga'uun jedha. Dooktar Beenyaa waan qabxiileeti kaafte sanarratti waan tokko kaasuu barbaade beektee. Tole. Maal jedhan seete beektee? Beekumsaa fi humni wal qabataadha. Beekumsaanii fi humni wanta wal qabataa ta'eef inni garboomsu beekumsa keessa irratti rukuta. Yoo beekumsa keessa irratti rukute humna keessa irratti rukute jechuudha. Inni bilisummaadhaafis immoo farmu beekumsa isaa jajjabeeffachuudhaaf tattaafachuu nutti jira. Maaliif humna ta'ee as ba'uudhaaf. Kanaafuu halagaan waa'ee waldaa qorannoo Oromoo haasa'uu fi waldaa qorannoo Oromootu beekumsa Oromoo jajjabeessuudhaaf tattaafata. Oromoon dubbii qarootiin akka arguudhaaf tattaafata. Direction kallacha akka uummanni Oromoo kallacha akka qabaatee deemuudhaaf tattaafata. Kanarraa kan ka'edha warra halagaa waa'ee waldaa qorannoo Oromoo caalaa haasa'u. Kanaaf uummanni keenya waldaan qorannoo Oromoo guutuudha jennee uummata keenyatti himuudhaaf ni kan as baanee jiru. Hir'ina qabna. Uummanni keenya garuu karaa hundumaatii yoo nurratti nu wajjin baabbaatan nu wajjin yoo hojjettan humna keenya yeroo hundumaa jajjabeeffanna wayyeeffachaa deemna. Uummanni guutuun hin jiru, instituushinii guutuun hin jiru, waldaan qorannoo Oromoos
guutuudha jenneen dhiyeessinu. Kanaafuu uummanni keenya miseensa keenya ta'a. Keessumaatii warri waa qorachuu dandeessan miseensa keenya ta'a. Qooda fudhadhaa. Baradhaa barsiisaan jechuun barbaada obbo Tasfaayee. Gaariidha isin lamaanuu galatoomaa jiraadhaa. Isaanis dhufa jiraatu. Yeroo keessan irraa kanaatii fi yeroo galatoomaa isin jedhaa. Kana malees immoo dhaggeeffattoota keenyaan ogeessa teeknika keenyaa Nuuree Sabaa wajjin ta'itaniyyuu nu waliin turuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Yeroo biraa immoo sagantaawwan akkam biraa wajjin amma waliin agarruutti nagaan nu jiraadha jechuun barbaada. Isinis nagaa ta'aa jiraadha.